Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkamiin nagaa keessanii fayyaa keessanii hordoftoota Hashim Tube Oro. Isinin jedha hadda barumsa baay'ee namatti tolii qabadhe isinii dhiyaadheetiin jira. Osoo barumsa kanatti hin seenin dura akkanatti YouTube keessa seentaniitiin kuno as biratti iddoo kanatti jechuudha, iddoo sarchii kanatti Hashim Tube Oro jettaniitiin barreessitanii jechuudha. haala kana erga barreessaniin booda haala kanaan isinii baa as bira dhuftaniitiin kuno subscribe kan jedhu kana akkanan ni tuxxanii jechuudha. Achi booda dammoo mallattoo bilbilaa fakkaatu notification kana haala kanaan ni tuxxanii achi booda dammoo all kan jedhu kana irratti deebistanii jechuudha. Kuno isa kana irratti jechuudha. Achi booda barumsi nu isiniif Shanefi abao o elefi kafao himbarrena bartu oromoda martu hadda waan imo jechuudha. Imo maal akka ta'e about imo waan hunda isinitti agarsiisa jechuudha. Imo irraa waan kamiyyuu waan imo ilaalcha hunda isinitti agarsiisa sirriitti hamma dhuma isaa na hordofaa isiniin jedha. Mee fakkeenyaa fi waan imo wajjinaa ilaallu fakkeenyaaf isin dura maal gootanii bakka eda'uu kana jechuudha. Bakka garii dammoo sarara tuqaa sadiitu nu jira. Amma asirratti dammoo mallattoo pilaasii kana jira jechuudha. Isarraa kana yoo tuxxaniitiin hin jettan moorka jedhu kana irra dhaxxanii jechuudha. Kunoo as bara jechuudha. Isa kana amma wanni baay'een as keessa jira. Na fakkeenyaaf sittingii kana keessa ilaalaa jechuudha. Wanni baay'een as keessa jira jechuudha. Imo sirreessuuf ta'ee wantoota barbaadan argachuuf as keessa argattanii jechuudha. Kunoo as bara jechuudha. Amma fakkeenyaaf kanneen hundayyuu tartiibaan isinitti agarsiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf kanneen guutuu takka takkan isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf hamma dhumaana hordofaa isin jedha. Fakkeenyaaf imo account setting kan jedhu kanarra haa eegaluu. Mee fakkeenyaaf as keessa kunoo as biratti change phone number jira. Change phone number jedhu kana fakkeenyaaf lakkoofsa jijjiirachuu barbaadan jechuudha. Kunoo as keessa jechuudha. Akka barbaadan guutanii fakkeenyaaf waan barbaadan jettanii guutaniitiin akkana baadhitti guutanii fakkeenyaaf meekiyya erga jettaniin booda next gootanii jechuudha. Anama waan hin barbaanneef isa kana keessaa bahaa jechuudha. Jijjiiruu waan hin barbaanneef jechuudha. Achiin booda next yoo gootan isiniif jijjiirama. Haala kanaan jijjiirachuu dandeettan jechuudha. Kun as bira waa baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf maqaalee jijjiirachuu barbaadan fakkeenyaaf as bira waan barbaade jeetiniin barreessuu danda'a. Fakkeenyaaf mee kunoo Hashim yoo jedheetiniin jedhe dhufeetiniin as gubbaa jechuudha. Bakka mallattoo raayitii kana acha bira tuxxanii jennaan isiniif jijjiiramaa jechuudha. Haala kanaan irra deebitaniitiin ilaaluu dandeettan jechuudha. Kan itti aanu fakkeenyaaf mee as bira ilaaluu jechuudha. Register accounting fakkaatu kana jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo as bira jira jechuudha. Wanni kamiyyuu jechuudha. Kunoo as bira jechuudha. Imo keessan namni biraa isin walii yoo fayyadamaa jiraate akkasuma dammoo namni biraa haagii isin jalaa godhe isin jalaa hatee itti fayyadamaa jiraate jechuudha. Fakkeenyaaf manage device jedhu kana jechuudha. Fakkeenyaaf mee kunoo as bira argitanii kun guutuun fakkeenyaaf nama biraatu itti na jalaa fayyadamaa jiraachuu as bira argitanii imo kana fakkeenyaaf kiyya kun online kan jedhu kana jechuudha. J7 kan jedhu kana as bira kun mobaayila waliin isinii baasa jechuudha. Maqaa mobaayilaa wajjin jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana jechuudha. Kunoo isa kiyya argaatan kana jechuudha. Kunniin guutuun akka jirutti namoota biraatti fayyadamaa jira jechuudha. Kanaaf isinitti agarsiisuuf akkana godhe jechuudhaan kanaaf laal isa kana balleessuu barbaadan mala salphaadhaan akkana argatuttanii delete irraa ta'aa deemaa jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Kunoo dhuftaniitumaan irra gatuttan abbaa keessaa baasuu barbaadan san dhuftaniitumaan delete godhuudha jechuudha. Kunoo asuma bira dhuftaniitumaan akkanumatti delete godhuudha jechuudha. Kunoo as bira argitanii haala kanaan baasuu dandeettan jechuudha. Okay jettanii achiin booda kunoo lakkoofsa kana baasuu akkanatti dandeettan. Achiin booda koodii bilbila keessanii ni galchitanii fakkeenyaaf mee
sakriitii kan silkiitiin hidhatan jechuudha. Look screen jechuudha. Achi booda dan jettanii haala kanaan lakkaa'ee yeroo muraasaan booda irraa isinii baasaa jechuudha. Haala kanaan jechuudha. As biratti bakka kana hubattanii jirtan jedheetiin abdii qabaa jechuudha. Kanaaf kun as bira jechuudha. Haala kanaan fakkeenyaa fi kan biraa immoo imo keessan amma kun as biratti argitanii imo keessan kana iyyuu dileetii godhuu barbaaddan yookiin silkii biraa jijjiirachuu barbaaddan yookiin immoo imo kana lakkoofsi isin jalaa badee balleessuu barbaaddan kun as bira dileet akkaawunti kadhu kana tuttanii jechuudha. Inumaayyuu ni badaa jechuudha. Wanti kamiyyuu ni badaa jechuudha as keessaa jechuudha. Akkasuma immoo kun dileet as biraan godhuu dandeettanii jechuudha. Kanaaf wanta baay'eetu jira jechuudha. Mee amma as keessaa bahee amma immoo imo as bira kana isinitti agarsiisee jira jechuudha. Imo account setting kan jedhu kana isinitti agarsiisee jira jechuudha. Amma immoo mee notifications kadhu kana isinitti agarsiisaa jechuudha. Isa kana isinitti agarsiisee jira jechuudha. Amma inni lammaffaa kana jechuudha. Kanaaf kan isinitti agarsiisa jechuudha. Mee fakkeenyaaf notification kan argitanii fakkeenyaaf toonii isaa jijjiiruu barbaadan fakkeenyaaf isa kan akka barbaadanitti jijjiirachuu dandeettan jechuudha. Kan barbaadan irra kaa'attanii jechuudha. Kun argitanii message yeroo isin ergamu fa'a kun kan imo beekamaan kun sagalee kana jechuudha. Kanaaf kan barbaadan irra kaa'achuu dandeettan jechuudha. Filattaniitiin akkasumas immoo waa baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma kun as biratti biraatii godhuu barbaadan imo keessan akka sirriitti isinitti dhagahamu as bira tuttanii isuma kan akkana gootaniitiin dhiisuudha jechuudha. Bulee irra gootaniitiin ooni gootanii dhiistanii jechuudha. Akkasuma immoo isa kan akka bilbilaati jechuudha. Fakkeenyaaf sagalee barbaadan jechuudha. Jijjiirachuu dandeettanii jechuudha. Kun argitanii bilbilli imo kana jechuudha. Akkan jijjiirachuu dandeettan kan barbaadan. Ammaaf ka imo kan waliigalaa kanumaan isinitti tolan fakkaate kan barbaadan irra kaa'achuu dandeettanii jechuudha. Kanaaf akkas jechuudha. Amma as biratti story notification jedhu kana jechuudha. Notification kun allow notification jedhu kun fakkeenyaa fi message yoo isiniif barraa'e akkasumas ergaan garaagaraa imo irraa yoo isiniif ergame akka namni biraa hin agarre yoo barbaadan akka gubbaa kanarratti as biratti akka hin dhufne yoo barbaadan jechuudha. Isuma kana akkana tuttanii jechuudha. Dhufuu danda'u jechuudha. Yoo isa tuttaniitiin jettan keessa qofa yoo seentan argitanii jechuudha. Kanaaf haala kanaan sirreeffachuu dandeettanii jechuudha. Kanneen hunda as keessa deemtaniitiin haala kanaan sirreeffachuu dandeettanii jechuudha. Kanneen hunda isaatu jechuudha. Amma as keessaa baanee waan yeroo hin qabneef dafee isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf sirriitti na hordofaa isiniin jedha. Fakkeenyaa fi fireendota keessan dhosuu yoo barbaadan kun as bira story isaanii jechuudha. Fakkeenyaaf story fireendota keessanii kun as biraan akkana tuttanii jechuudha. Kun as bira jechuudha. Haala kanaan tuttanii wottan fireendota keessan namni biraa arguu hin danda'u isin jechuudha. As biraan dhosuu dandeettan jechuudha. Hide kun as bira jechuudha. Kun asuma bira akkana kaastanii jechuudha. Kun haala kanaan jechuudha. As bira akkana tuttanii. Inni itti aanu immoo kun as bira jechuudha. Wanti guddaan imo keessatti barbaachisaa ta'e tokko as bira jechuudha. Kun as bira. Fakkeenyaaf laassisiin jechuudha. Online irratti argamu yoo hin barbaanne fakkeenyaaf kun as bira namni biraa akka online irratti hin agarre yoo ta'an as biraan sirreeffatan. Fakkeenyaaf everyone jechuun namni kamiyyuu isin arguu danda'a jechuudha. My contacts kan jedhu kun immoo namni bilbila keessan keessa jiru arguu danda'a jechuudha. Inni kun nobody kadhu kun immoo inni kun
eenyullee arguu hin danda'u jechuudha. Olaana fayyadamuu keessan namni biraa namni kamiyyuu arguu hin danda'u jechuudha. As biratti immoo avaatar ka dhufuun immoo kun inni kun maalidha faayidaan isaa? Piroofaayilii keessan kan Imo irraa qabdan akka namni biraa hin agarre yoo barbaadan jechuudha. Everyone jechuun akkuma isinitti agarsiise namni kamiyyuu arguu danda'a jechuudha. As biratti immoo my contacts kan jedhu hundammoo isin malee namni biraa arguu hin danda'u jechuun lakkoofsa isin save godhattan jechuudha. Kan friendummaa waliin qabdan jechuudha. Kan lakkoofsa achi keessa jiru jechuun baala keessan keessa jiru yookiin lakkoofsi keessa yoo isa bira jiraate jechuudha. Nobody'n kun immoo namni kamiyyuu arguu hin danda'u jechuudha. Haala kanaan sirreeffachuu dandeettan jechuudha. Akkasumas lakkoofsas namni kamiyyuu arguu hin barbaadoo barbaadan kun as biraan sirreeffachuu dandeettanii nobody irra deeffattanii jechuudha. Haala kanaan isiniif galeetiin jira abdii qaba. Inni biraa immoo ila kuno bilbilallee akka namni isiniif hin bilbille gochuu barbaadan ni danda'ama jechuudha. Kun as biratti haala kanaan sirreeffachuu dandeettanii jechuudha. Inni biraa immoo baay'ee barbaachisaa kan ta'e jechuudha. Isin fayyadadhee kan yaadu kun fakkeenyaaf barreeffama tokko Imoodhaan yeroo barreessaa jirtan osoo isin barreessitanii hin xumurre nama san biratti mul'ataa jechuudha barreeffamni jechuudha. Osoo isin seendi gootanii hin ergineef waan isin barreessitan qubee isin barreessaa jirtan isin ilaalaa jechuudha. Yookiin isin waan dogongoraa yookiin barreessanii haquu dandeettan waan ta'eef namni sun immoo durseetiin isin argaa jira waan ta'eef akka inni isin agarre jechuudha. Yoo akkana jira ta'e akkana gootanii jechuudha. Kun irraa kaastanii jechuudha. Kun haala kana akkana godhattanii yoo namni isin arguu hin danda'u jechuudha. Haala kanaan sirreeffachuu dandeettan jechuudha. Akkasumas nama yoo bilookii gootan kun as bira jira jechuudha. Fakkeenyaaf deeffatuu barbaadan unblock jettanii deeffachuu dandeettu jechuudha. Haala kanaan sirreeffadhaa jechuudha. Kan biraa immoo kan hafi wanti baay'ee namatti tolu tokko media or storage jedhu kana jechuudha. Fakkeenyaaf waan baay'ee tokko isin barbaachisan fakkaate fakkeenyaaf footoo tokko yoo namni isiniif erge akka save isiniif ta'u download isiniif ta'u yoo barbaadan kun storage photos kan kun as biratti jechuudha. Akkana gootanii jechuudha. Kun immoo video illee yoo barbaadan akka download isinii ta'u barbaadan akkana gootanii jechuudha. Yoo hin barbaanne ta'e immoo akkana irraa kaasaa deemtanii jechuudha. Kun argitanii akkana gootanii dhiisan yoo hin barbaanne download ta'uu barbaadan deebistaniitiin dhiistu jechuudha. Akkana bulee gootan jechuudha. Oonii gootanii dhiistanii jechuudha. Haala kanaan download isiniif ta'a jechuudha. Kan biraa immoo fakkeenyaaf eeyyama keessan malee download ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf as biratti wifi fi data bilbila keessanii irra deeffachuu barbaadan as biratti isarra arramtanii jechuudha. As bira fidanii isarra deebistu jechuudha. As bira immoo only wifi eeyyama keessan malee wanti kamiyyuu Imoorraan akka isin mallaqa isin jalaan hin finne yookiin data isin jalaan hin finne barbaadan turn off gootanii dhiistan jechuudha. Wanta akka download ta'uu hin danda'u eeyyama keessan malee jechuudha. Turn off gootaniitiin dhiistanii jechuudha. Haala kanaan sirreeffachuu dandeettan jechuudha. Waan baay'eetu jira jechuudha. Waan hafe immoo fakkeenyaaf jeneraalii kanallee yeroo takka isinitti agarsiisu kunoo isa kana jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana otuuxaniitan afaan barbaadan addeeffachuu dandeettan jechuudha. Afaan isin mijatu jechuudha. Fakkeenyaaf afaan barbaadan jechuudha. Garuu ingiliffuma barbaadan jeetiin yaada arabiffas namni baay'ee barbaaduun jira. Akkasumas ingiliffarratti deeffattaniitiin dhiisuu dandeettanii jechuudha. Kanaaf haala kana sirreeffadhaa jechuudha. Kun waa'ee fakkeenyaaf footoo ergamu waan garaagaraa akka ergamnu barbaadan as bira tuquu dandeettanii jechuudha. Wanti guddaan Imo irratti wasaanyiin kunoo isa kana jechuudha. Wanti guddaan isin beekuu qabdan jechuudha. Isa kana maaliif jennaan barreeffama nama kamii waliin barreessaa turtan kamiyyuu delete godhuu barbaadan as bira tuqxanii jechuudha. Story keessan mistira keessan guutuu haquu yeroo takkaan daqiiqaa takka haquu barbaadan delete kanarratti delete chat story kadhu kanarratti tuqxanii wanti kamiyyuu ni haqamaa jechuudha. Imoon ni qulqullaa jechuudha. Kanaaf anama waan hin barbaanneef bira taraa jechuudha. Akkasi haala kanaan sirreeffachuu dandeettanii jechuudha. Kanaaf waan hafe immoo nagaafadhaa isiniin jedha. Kanaaf barumsi keenya kan guyyaa har'a kana fakkaata ture baay'ee jaalattanii jirtan jedheetiin abdii qaba.
waa'ee imoo kana sirriitti hubachuu qabdan jechuudha. Kanaaf barattaniirtan jedheetiin abdii qaba. Amma waan jettuuree lammaa shanee fi abaa'oo OLF kafaa'oo hin barreenaa